Wanti Masaraa Adii Pentiigoon Tel Aviv fi addunyaa guutuum hirriba dhorkeem gaaffii gabaabaam garuu deebii dhabee tokkodhaam. Mootiin Iraan hoogganaan olaanaa Iraan Mujtabaa Khaameneeyii eessa jira? Inni fayyaadhamoo madaa'ee jira? Lubbuun jiramoo du'ee jira? Gaazexaan amanamaa Ameerikaa New York Times maatii fi namoota isaanitti dhiyootan irraa odeeffachuun gabaasa bal'aa iccitii dhiigaa Masaraa Tehraan saaxilee jira. Haala Mujtabaan keessa jiru bal'inaan qabannee jirra. Yeroo pireezidaantiin Tiraamp Israa'el Iraanin barbadeessanii irraa jechuun dhaadatan Tehraan irraa akeekkachiisni dhokatanii fi onni addunyaa cabsuun jira. Iraan yoo Ameerikaa fi Israa'el waraana kana guutummaatti jabeessan kaarsaadhuma minjaalarra kaa'uuf akka deemtu ifatti akeektee jirti. Kunis ujummoo intarneetii bishaan jalaa warra galaana Faarsii fi ulaa Hormuz qaxxaamuran kukkutuudha. Yoo keebiliin kun murame addunyaan akkam taati? Bal'ina isaa ni dhageessu. New York Times gabaasa qorattoota abbataa enerjii atoomikaa idil addunyaa waabeeffachuun dhugaa addaa tokko saaxilee jira. Iraan lafa jalatti dhoksuun qabeenya sammuu namaa raasuun kuufattee jirti. Iraan yeroo ammaa kana yuuraaniyaamii sadarkaa adda addaatti qulqullaa'e toonii 11 ol harkaa qabdi. Yoo gaxumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 News dha. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa haga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiin baa giddu galeessaa har'a dhugaa addaa fi iccitii onnee namaa rarraasuun dhalchee jira. Yeroo Ameerikaa fi Iraan magaalaa Islaamaabad keessatti Xiinxala marii nagaarra ta'anii madaalii addunyaa garagalchuuf wal'aansoo taasisaa jiranitti wanti hunda caalaa addunyaa dhiphisee waraqaa waliigaltee sanaa miti. Wanti Masaraa Adii Pentiigoon Tel Aviv fi addunyaa guutuum hirriba dhorkaa jiru gaaffii gabaabaa garuu deebii dhabee tokkodha. Mootiin Iraan hoogganaan olaanaa Iraan Mujtabaa Khaameneeyii eessa jira? Inni fayyaadhamoo madaa'ee jira? Lubbuun jiramoo du'ee jira? Meeshira siyaasaa dhoksaa waraanaa fi dhukkubbii dhala namaa isa Tehraan lafa jalatti gaggeeffamaa jiru xiinxalaan haa ilaallu. Guyyaa Guraandhala 28 2026 halkan dukkana keessaa yeroo misaa'illee Ameerikaa fi Israa'el Masaraa Tehraan rukutee Ayatollah Ali Khameneeyii wareegee addunyaan Iraan mataa ishee dhabdeetti sirni kun ni diigama jechuun abjootte. Garuu osoo hin turin ilmi isaa waggaa 56 Mujtabaa Khaameneeyii bakka abbaa isaa bu'ee hoogganaa olaanaa warraaqsa Islaamaa taasifamuun labsame. Wanti ajaa'ibaa garuu asitti eegala. Guyyaa sanarraa kaasee haga har'aatti guyyoota 60 dhiyaatuuf Mujtabaan fuula uummataatti mul'ateen beeku. Sagaleen isaa waraabame raadiyoodhaan hin dhagaamne. Viidiyoon isaa tokkollee hin baane. Inni akkuma gaaddidduutti waraqaa qofarra jira. Garuu waraqaa inni barreesse ergu waraqaa salphaa miti. Biyyattiin isumaan hoogganamaa jirti. Bitootessa 12 labsii isaa isa jalqabaatiin buufataaleen Ameerikaa abbaa giddu galeessaa keessa jiran hatattamaan cufaman yoo didan ni barbadeessina. Dhiiga abbaa kootii fi dhiiga daa'imman 175 mana barumsaa shamarran Minaab keessatti dhuman sanaaf haloon baanaa jechuu labse. Ebla sagalaammoo ulaa Hormuz guutummaatti to'annoo waraanaa Iraan jala galuu labse. Ameerikaan kasaraa waraanaatiif beenyaa akka kafaltu ajaje. Namichi mul'anne namichi sagaleen isaa hin dhagaamne akkamitti ajajaa madaalii addunyaa raasuu akkasii dabarsuu danda'a? Kun morkii sammuu diinaati. Garuu dhugaan waraqaa kana duuba jiru maali? Gaazexaan Ameerikaa New York Times gaazexeessituu isaa beekamtu Farnaaz Faazikii gargaaramuun iccitii dhiigaa Masaraa Tehraan saaxiltee jirti. Farnaaz namoota biyya keessaa 23 kanneen Iraan keessa jiran jeneraalota eegdota warraaqsaa fi namoota dhiyoo maatii Khaameneeyii dubbisuun dhugaa dhooftu tokko ifatti baasee jirti. Akka gabaasa kanaatti halkan Guraandhala 28 sanaa Mujtabaa Khaameneeyii abbaa isaa bira ture. Misaa'ilichi yeroo dho'u abbaan isaa yeroo wareegamu Mujtabaanis rukuttaasuuf kan isaa dhandhamee jira. Misaa'ilichi isa hin ajjeesne garuu qaama isaa guutummaatti caccabsee jira. Akka gabaasni kun saaxileetti miilli isaa inni tokko guutummaatti caccabee yaalii baqaqsanii hodhuu hedduu taasifameefii jira. Tarii miilichi murame miila namtolcheetiin akka buufamuuf deemaa jedhama. Harki isaas rukutamee amma suutaa socho'uu eegalee jira. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibuufi iccitii dubbachuu dhabuu isaa ibsu ammoo fuulli isaa fi hidhiin isaa guutummaatti ibiddaan gubatee jecha afaaniin baasee dubbachuuf guutummaatti dandeettii isaa dhabsiisee jira.
yaalii baqaqsanii hodhuu fuula isaa ulfaataatum isa eeggatam. Mee fakkii kanaam ija sammuutiin ilaalam. Hoogganaan biyya humna waraanaa guddaa qabdu namicha Ameerikaa fi Israa'eliin jilbeenfachiisaa jiru siree dhukkubaarraa qaamni isaa caccabee fuulli isaa gubatee afaaniin dubbachuu dadhabee ciisaa jira. Namni isa yaalaa jiru eenyu seetan? Inni pirezidaantii Iraan Masuud Pezeshkiyan, inni ogeessa baqaqsanii hodhuu onnee ta'e ministeera fayyaa wajjin ta'uun halkanii fi guyyaa ofii isaaniitiin isaam wal'aanaa jiru. Mujtabaan iddoo dhokotaam kiliinikaam eegumsi waraanaa isaam hamaatee keessa taa'im sammuu isaam isa qaraa sanaan waraqaa irratti ajaja barreessaam hiriira abbaa giddu galeessaam qajeelchaa jira. Haalli kun diinota Iraan maraachaa jira. Pirezidaantiin Tiraamp namichi of tuulummaadhaan miidiyaatti fiiguun dhiphinaan raafamaa jira. Namichi kun lubbuun jiramoo du'eerayyuu hin beeknu. Namoonni qaamni isaa guutummaatti badee jira jedhu miila dhabeera yookaan du'eera jedhu. Iraan eenyuun akka hoogganamtu hin beeknu jechuun Twitter irratti barreessa. Ministeerri waraanaa Ameerikaa Pete Hegseth namichi kun qaama irrateeraam akkamitti biyya hooggana jechuun tuffachuuf yaalee jira. Basaasummaan Israa'elii fi Ameerikaa ABC News dabalatee Mujtabaan lafeen isaa cabee iji isaa madaa'ee haala yaaddessaa keessaa quum keessatti yaalamaa jiraachuu gabaasanii jiru. Tiraamp namicha qaamaan miidhame lafa jalaam sireerra ciisu kana wajjin marii nagaa gochuun ofii isaatiif kufaatii xiinsammuu ta'ee jira. Garuu Teheraan dhimma kanaam akkamitti ilaalti? Qondaaltonni Iraan miidhama Mujtabaa amananis madaan isaa xiqqaadhaam inni milkaa'inaan hojii isaa hojjechaa jira jechuun salphisuuf yaalu. Dabalataan oduu warra dhiyaa kun waraana xiinsammuudhaan sirna keenya diiguuf jechuun haalanii jiru. Garuu maaliif Iraan dhugaa kanaam guutummaatti dhoksiti? Iccitiin isaa dachaadha. Tokkoffaan sodaa nageenyaadha. Israa'el Mujtabaan ajjeesna jechuun ifatti labsiteetti. Yoo inni eessa akka jiru yookaan haala akkamiirra akka jiru beekame balaa misaa'ilaa haraaf saaxilamuu danda'a. Lammaffaan ammoo ulfina sirnichaati. Aadaa fi sirna amantii Iraan keessatti hoogganaan olaanaa mallattoo jabinaati. Yoo uummanni hoogganaa isaa qaamaan miidhamee fuulli isaa gubatee argee hamileen uummataa fi humna waraanaa cabuu danda'a sodaa jedhutu jira. Kanas ta'e sanaam dhama Mujtabaa Khaameneeyii kun dhugaa seena qabeessa tokko addunyaa barsiisaa jira. Humna biyya tokkoo jechuun qaama nama tokkoo miti abbataa fi sirnaan ijaaramedha. Mujtabaan qaamaan miidhamus sirni inni hoogganu jeneraalonni eegdota warraaqsaa pirezidaantiin Pezeshkiyaanii fi dippiloomaatotni akka Arakchi Ameerikaa fi Israa'eliin dachee galaanaa fi minjaala marii irratti jilbeenfachiisaa jiru. Addunyaan amma namichi dubbachuu hin dandeenye akkamitti waraqaa fi qalama qofaan empaayeraa Ameerikaa dhiphisee waraana dheekkamsa seenaa fashaleesse jechuun ajaa'ibsiifannaa fi raafamaan seenaa kanaam ilaalaa jirti. Kuni waraana qaamaa osoo hin taane waraana sammuu fi kutannoo sabummaati. Waraanni hibbaa giddu galeessaa inni ji'a tokko ol addunyaa dhiphisaa jiru. Madaangaa dhukaasa misaayilaa xiyyaaraa fi bobaa qofarra darbee gara dirree waraanaa haraam isa ijaan hin mul'anne garuu addunyaa guutuu daqiiqaa muraasa keessatti laamsheessuu danda'utti ce'uuf qarqararra ga'ee jira. Yeroo pirezidaantiin Tiraamp fi Israa'el Iraan inni barbadeessinaa jechuun dhaadatan Teheraan irraa akeekkachiisni dhokataanii fi onnee warra dhiyaa cabsu tokko ba'ee jira. Har'a addunyaan bobaa dhabuu qofa osoo hin taane argansuu dijitaalaa ishee dhabuuf dhiphachaa jirti. Mee akeekkachiisa hamsuu kanneessaa kanaa xiinxalaa tarsiimawaa fi dinagdeetiin gadi fageenyaan haa ilaallu. Guyyaa Sanbataa Ebla 26 wiirtuun oduu Faars inni eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraaniif afaan ta'e dubbatu gabaasa addunyaa raasu tokko baase. Gabaasichi ulaan Hormuz kanaan dura ujummoo dhiigaa bobaa addunyaa qofa jedhamee beekamaa ture. Amma garuu bishaanicha jala waan biraatu jira. Innis dirree waraanaa Saayiberiim Isaaraati jedhama. Iraan yoo Ameerikaa fi Israa'el waraana kana guutummaatti jabeessan kaartaadhuma minjaalarra kaa'uuf akka deemtu ifatti akeektee jirti. Kaartaan kunis ujummoo intarneetii bishaan jalaa warra galaana Faarsii fi ulaa Hormuz qaxxaamuran kukkutuudha. Miidhaa fi gaaga'ama tarkaanfiin kun fiduu danda'u bal'inaan haa ilaallu. Namoonni baay'een intarneetiin samiirraa saatalaayitiin kan dhufu se'u. Garuu dhugaan lafa jiru 99% daataan addunyaa sagaleen viidiyoo fi qarshiin kan darbu ujummoo faayibar optiksii warra garba jala ciisaniini. Ulaan Hormuzii fi galaanni Faars ammoo ujummoolee kanneen biyyoota abbaa giddu galeessaa Eeshiyaa fi Awurooppaa walitti hidhaniif hargansuu jireenyaati. Yoo Iraan doonii bishaan jalaa isheetiin yookaan diroonota bishaan jalaatiin ujummoolee kana kuttee dho'iinsi uumamu misaayila nuukileeraa dachaa 10 caala. Tokkoffaan kufaatii dinagdee fi faayinaansii addunyaa. Ujummooleen kunniin lafee dugdaa sirna baankii idila addunyaati. Yoo ujummoon kun citee sirni qarshii daddabarsuu addunyaa Swift jedhamu ni dhaabbata. Biyyoonni galoo galaana Arabaa, Saud Arabiyaa, United Arab Emirates, Qaxarii fi Bahrain warra gabaan sheeriin isaanii addunyaa wajjin hidhamee gootummaatti ni laamshamu.
daldalli boba'aa dijitaalaan bitamuu fi gurguramuu seekondii tokko keessatti ni dhaabbata. Baankonni warra dhiyaam kanneen Wall Street irraa hanga Londanitti jiran rakkoo walquunnamtii irraa kan ka'e doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu kasaaruun kun dinagdee addunyaa irratti miidhaa guddaadha. Lammaffaan sirni waraanaa jaamuudha. Ameerikaan baha giddu galeessaa keessatti buufataalee waraanaa fi xiyyaarota ammayyaawaa hedduu qabdi. Raadariin isaanii, diroononni isaanii fi sirni basaasummaa isaanii hundi intarneetii fi daataa saffisaa olaanaa barbaada. Pentiigoon Washington irraa teessee ajajaa waraanaa kan dabarsitu daandiiwwan bishaan jalaa kanaanii yoo Iraan ujummoo kana kuttee loltoonni Ameerikaa warri Saawudii yookaan Jibuutii jiran guutummaatti Pentiigoon irraa adda citanii iji isaanii ni jaama. Ameerikaan of eeguu fi haleellaa qindaa geggeessuu hin dandeessu. Kuni madaallii waraanaa guutummaatti bitaa galcha. Sadaffaan jireenya hawaasaa fi loojistikiidha. Biyyoonni naannichaa warri teekinooloojiitti hirkatan guutummaatti dukkana dijitaalaa keessa seenu. Xiyyaaronni buufataalee gurguddoo akka Dubaay fi Doohaa irraa ka'uu hin danda'an. Sababiin isaa sirni to'annoo qilleensaa ni dhaabbata. Sirni fayyaa ammayyaawaa tajaajila bishaanii fi ibsaa biyyoota sanaa ni fashala'a. Uummanni nagaa bilbilaan wal arguu dadhabee beekumsi hawaasummaa ni dho'a. Iccitiin tarsiimoo Iraan asirratti faba. Pireezidaantiin Tiraamp yoo harka kennachuu baatan bu'uuraalee keessan barbadeessanii gara bara dhagaattis hin deebisna jechuun doorsisaa ture. Har'a Iraan filannoo niwukileeraa isa ammayyaawaa minjaala irra keessi. Ati boombiin yoo na rukutte ani ammoo dhiigaa dijitaalaa keessan kuteen isinii fi michoota keessan guutummaatti gara bara dhagaa dijitaalaatti isin deebisaa jetti. Ameerikaan doonii waraanaa fiduun ujummoo daldalaa boba'aa eeguu dandeessita. Garuu ujummoo intarneetii qaqalloo gara dachee garba jalaa gadi fageenyaan meetira 1000 lakkaa'amu keessa ciisan eeguu gonkumaa hin dandeessu. Iraan kaartaa kana qabachuun ishee addunyaan guutuun waraana kana dhaabuuf dhiibbaa akka gootu dirqisiisa. Biyyoonni akka Chaayinaa fi Indiyaa warri dinagdeen isaanii ujummoo kana irratti rarra'u. Ameerikaa waan feetu godhi malee Iraaniin as qaqqabsiistee intarneetii keenya hin kutin jechuuf dirqamu. Walumaa galatti waraanni baha giddu galeessaa ammaa boqonnaa qawwee fi dhiigaarra darbee gara waraanaa sirna addunyaa diiguutti tarkaanfachaa jira. Iraan diina humna qilleensaatiin ishee caalu kuffisuuf meeshaa isa xiqqaa fi mul'anne ujummoo bishaan jalaa akka eebootti fayyadamuuf akeekkachiisee jirti. Addunyaan ammaa yoo Tiraamp of tuulummaa isaa fiixaan baasuuf yaale dacheen akkamitti dukkana dijitaalaan akka liqinfamtu ija sodaan eegaa jirti. Kuni waraana caaluudha. Gaazexaan beekamaan Ameerikaa New York Times gabaasa qorattoota dhaabbata enerjii atoomikaa idil addunyaa waabeeffachuun dhugaa addaa tokko saaxilee jira. Iraan isheen Ameerikaan kuffisneerraa laamsheessineerra jechuun of tuulummaan dhaadhattu sun lafa jalaa dhoksitee qabeenya sammuu namaa raasuun kuufattee jirti. Iraan yeroo ammaa kana yuuraaniyaamii sadarkaa adda addaatti qulqullaa'e toonii 11 ol harkaa qabdi. Lakkoofsa kanaa gara afaan waraanaatti hiiknu. Kuufamni amma kana ga'u fooyya'insi xiqqoon yoo itti godhame meeshaa waraanaa niwukileeraa 100 hojjechuuf gaadha. Kana jechuun Iraan amma meeshaa niwukileeraa Israa'el dhoksaatti qabdi jedhamee tilmaamamu sanarraa baay'ee caalu hojjechuuf kuufattee daangaa xumuraarraa dhaabbattee jirti. Wanti caalaatti dinqisiisaa fi Ameerikaadhaaf qaanessaa ta'e garuu seenaa kuufama kanaati. Iraan qabeenya kana kan walitti qabattee barakam deebiin isaa pireezidaantii Doonaald Tiraampiin akka qoraatii waraanaa bara bulchiinsa Baraak Obaamaa bara 2015 Iraan waliigaltee niwukileeraa mallatteessitee yuuraaniyaamii ishee 99 jechuunis toonii 11.2 guutummaatti gara Raashiyaatti ergitee turte. Yeroo sana saayintistoonni Iraan boombii niwukileeraa tokkollee hojjechuuf meeshaa gaam harkaa hin qaban turan. Garuu bara 2018 Tiraamp of tuulummaadhaan waliigalteen kun isa hunda caalaa badaadha jechuun diigee keessaa ba'e. Tiraamp qoqqobbii yeroo itti jabeessu Iraan ammoo murannoo guutuun eegalte. Ulaagaa fi daangaa waliigaltee sanaa hunda cabsite. Qulqullina yuuraaniyaamii ishee 20 irraa kaasee erga wiirtuun Naataanzii dho'insaan miidhamee booda ammoo gara 60tti ol guddiste. Salphumatti yeroo ibsamu Tiraamp mormi Iraan haacitu jechuun waliigaltee yeroo tarsaasu. Iraan ammoo daandii niwukileeraa ishee bantee rakkoo har'aa Ameerikaan ni fura jechuun waraana itti bante kana Tiraamp ofuma isaatiin uume jechuudha. Waxabajjii darbee bara 2025 Tiraamp wiirtuuwwan niwukileeraa Iraan kanneen akka Naataanzii Fordoof Isfaaniin guutummaatti barbadeesseera. Sagantaa niwukileeraa isaanii dhabamsiiseera jechuun addunyaatti lallabee garuu dhugaan lafa jalaa waan biraati. Pentiigoon dhugaa kana boodarra amanee jira. Haleellaan sun sagantaa Iraan yeroof duubatti harkise malee guutummaatti hin dhabamsiisne. Wanti hunda caalaa Ameerikaa dhiphisu ammoo yuuraaniyaamiin inni 60 qulqullaa'ee fi niwukileeraa hojjechuuf qophiitee walakkaan toonii holqa gaarreen Iraan jalaa iddoo boombiin Ameerikaa kamiyyuu seenuu hin dandeenye dhokfamee jiraachuu isaati. Kuufamni toonii 11 ta'uu kun diinaaf irbaata hin taane nagaadhaan harka Iraan keessa jira.
ogeeyyiin waraanaa fi saayintistoonni dhugaa kanarratti wal falmaa jiru. Ergamaan Trump Steve Witkoff kuufamni kun boombii 30 niiqaa yeroo jedhu ogeessi gamtaa saayintistoota Edwin Lyman ammoo meeshaa 35 hanga 55 qaada jira. Xiinxaltoonni biroo garuu shakkii tokko malee yoo sirni qulqulleessu kun xumurame Iraan boombii 50 hanga 100 argachuu dandeessi jechuun akeekkachiisu. Walumaa galatti Trump kiyyoo fiixate keessatti kufee jira. Inni Twitter isaarratti waliigalteen kiyyaa inni haaraan isa Obaamaarraa dachaa hedduun caalaa jechuun dhaadata. Garuu addunyaan dhugaa hojiirra jiru madaalaa jirti. Yeroo Obaamaa Iraan boombii tokko hojjechuufillee meeshaa hin qabdu turte. Har'a waraanaa fi dhiibbaa Trump booda Iraan ulaa niwukileeraarraa dhaabbattee jirti. Boombii dhibbaa hojjechuuf meeshaa qabattee diina ishee ija keessaa ilaalaa jirti. Waraanni Ameerikaan Iraaniin dadhabsiisuuf bante Iraaniin caalaatti akka of dandeessuu fi dandeettii niwukileeraa ishee akka guuttattu gochuun waa giddu galeessaa gara madaallii humnaa guutummaatti haaraa fi sodaachisaatti ceesisaa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.